dubbata. Har'allee lafa reebamutti lafa rakkoon irra gahaa jiru sanattillee Taayyeen waan sana rigireetiin godhu. Hin gaabbu har'allee naata. Nama akkasii namoota kuma meeqa osoo hin taane miliyoonota keessaatii namoota argamanidha malee namni akka Taayyee akka salphaatti nama argamu. Yeroo mana hidhaatti harkisan waa'ee mana hidhaa nama Taayyee caalaa beeku. Maakalaawwiin maal akka inni ta'e yeroo namni baqatu yeroo namni maal jedhu gara maakalaawwii ilaalee gara sana ilaalaa karaarrallee qaxxaamuruudhaaf kan sodaatu namoonni baay'een bakka jiranitti nama yeroo meeqatti deddeebi'edha. Yeroo kana godhu akka iddoo sanatti deebi'u numa beeka Taayyee. Deebi'u duwwaa miti lubbuu isaallee akka dhabuu danda'u garuu lubbuun isaa amantii isaa ittiin caalu. Kun waan itti amanuudha kun waan gochuu qabuudha kanaaf waan gatii kaffaluun narra jiruudha nan kaffala jedheetu kaffalaa jira Taayyee. Kanaatiif nama kana akka namoota warra ayyaana laallattee yookaan nama siyaasaati jecha daldalarra yookaan waan addarra sodaadhaan qabamnee kaan biyyaa baqannee kaan maal goonee deemnee wajjiniin Taayyee walitti fakkeessuun hin danda'amu. Hin danda'amu. Utuu baheeti gaafuma kana yaadu utuu baqateeti utuu barbaadeeti hunuma bahaa ture Taayyee. Garuu hunuma murteeffate duudhaaf murteeffate. Lollee hundumti keenya Taayyeen otoo akkana godhuudhaaf baate jechee jennee dubbachaa turre as teenye otoo akkas gochuudhaaf baate Taayyee wareegama kaffaluudhaaf deema otuma jennuuti wareegama kaffale. Kanaaf ani waanan jedhu waan kana ba'aa dadhabe isa sila dubbanne sana utuu laaluu bira taruu dadhabe bira darbuu dadhabe. Saamicha kana utuu laaluu bira darbuu dadhabe. Yeroo hattuun wal gurmeessitee biyya balleessu Taayyeen achi keessa taa'ee argaa oola akkamittiin bira darbuu danda'a. Warri sodaatu bira darba warri biroon bira darba Taayyeen bira darbuu hin dandeenye kan. Kanaatiif dubbadheen barreesseen beeksiseen gatii baasuun narra jiru baasa jedhe. Ilmaan isaa hin arge. Ijoolleen isaa akkaataa isheen boritti guddattu numa beeka Taayyee. Maatii isaarra maal akka gahu numa beeka. Kana utuma beeku bata'aa hartu ta'eeti jedhee kaffalaa jira. Kanaaf Taayyee irratti namni arraba isaa kaasuu hin danda'u. Eenyu tokkollee arraba isaa irratti kaasuu hin danda'u. Namni guyyaa tokko mana hidhaa keessa seenuu sodaatu. Sa'aatii tokko saba isaatiif dabarsuu sodaatu. Maallaqa doolaarii tokko namni kennuufii hin barbaanne. Guyyaa tokko rakkoo bishaan tokko dhabee kan hin dheebonne kan hin beelofne Taayyee irratti arraba isaa kaasuu danda'u. Miidiyaa hawaasaa irra dhaabbatee Taayyeen kana godhe kaleessa kana godhe kaleessa kana godhe jechuun kaleessa maaliif akka gochaa ture Taayyeenis beeka namnis beeka. Dhaabatti quufuu dhabee kanuma amma jijjiiramni dhufeera jaruma kana jabeessineetu immoo asuma teenya irratti qabsoofneetu jijjiirra kan jedhu amantii qaba ture akkuma nama hundumtuu dogoggore akka namni hundumtuu gowwoome Taayyeenis gowwoome. Achi keessa taa'e immoo akka warra kaanii mataa isaa gadi cabsatee boquusaa ashawaa jala awwaalee hin teenye Taayyeen dubbachaa dhuma ture. Dhugaa dubbachaa ture kanatti immoo beeksisee ifatti beeksiseeti kan inni gochaa ture. Kanaafi Taayyeen kana godhe kaleessa jedhanii irratti haasa'uu hin danda'amu. Eenyudha namni hin dogoggoreen iddoo kana gahe. Hin dogoggoreetu hin taane hin gowwoomfame dhuguma se'e. Namooti kun namoota haaraatu ol ba'anii nis dhuguma se'ee Taayyeenis dhuguma se'e. Inni kan dafee dammaqaa inni biroon immoo dafee dammaqu. Yoo ta'e iyyuu immoo waan isaan barreessan waan isaan dubbatan muummicha ministeeraa waa'ee muummicha ministeeraa dubbate waan isin barreessitan jedhe. Yeroon arguu dhuguma natti fakkaate jedhe. Dhuguma namatti fakkaate. Dhuguma nama gammachiisa barreeffamni. Haasaanii muummicha ministeeraa yeroo tokko tokko akka nama waan beeknetti teessanii yoo dhaggeeffatan haasaan isaanii baay'ee namatti tola. Afaan Amaaraan yeroo haasaan akka tokko nama afaan sana beekuuf akka tokko akkaataa isaan jecha kana itti filatanii itti haasaan yoo ilaalan nama liitireecharii ta'anii yoo ilaalaniif baay'ee namatti tola. Kanaaf Taayyeen kanaan ani gowwoomeera gaafa sana na jajaa turtan ani garuu kana booddee hin danda'u. Utuun saamicha kana arguu hin danda'u. Utuun
utuun lafan keessaa dhufe utuu ibiddaan gubachaa jiru maatiin qotee bulan mana isaa wajjiniin horii isaa wajjiniin qeesaa keessatti midhaan isaa utuu gubachaa jiru an kana arguu hin danda'u. Kana taa'ee ilaaluu hin danda'u. Inni kaan immoo taa'ee ilaaluu miti hin sirba. Foon nyaatu fannoo godheetu sooshaal miidiyaa irratti baaseetu wanta dhugu sooshaal miidiyaa irratti baaseetu yeroo sirbu baaseetu ittiin uummata hiyyeessa sana ittiin gujumaasisa. Ittiin qajeelchisa. Ittiin hinaafsisa. Kottaati akka koo abbaa garaa taate akkas ta'a jedha. Taayyeen kana hundumaa dideetu ani hin danda'u kana booddee kana baachuu hin danda'u. Utuu sabni koo rakkachaa jiru, utuu inni miidhamaa jiru, utuu qeensaa gubachaa jiru, mana isaa keessatti gombisaan isaa utuu gubachaa jiru, utuu namni ajjeefamaa jiru, garmalee hidhamaa jiru, an kana ilaaluu hin danda'u jedhee murteeffata. Kanaaf abbaan danda'e akka taayyeetta murteeffata. Abbaan dhiise immoo hadhiidha. Taayyee bifa hin taaneen qeequun garuu sirrii. Namni amma qeensa taayyee gahuu danda'u hin jiru. Eenyu namni utuu ija isaa ilaalu namni du'atti deemu waan taayyee mana argeeffamu. Qabsaa'onni baay'ee ture. Qabsaa'onni kun garuu utuu danda'aniiti mootota isaan qalan isaan ajjeesan jalaatii bahuudhaaf numa yaadu turan. Taayyeen hin yaadne kana. Nan kaffala suma taayyeen kaffala. Kanaatiif taayyeen ilma sabaati. Ilma sabaati taayyeen. Qabsaa obboleessa guddaa tokko dhabne dhugaadha. Qabsaa guddaa tokko dhabne. Namni akkasii utuu waaqayyo nu barakechiiseeti rakkoo amma baannu kana baannu hin jiru. Biyya garagaltuu hin jirtu keessatti taayyee akka gantuutti akka waannootti fuudhanii arrabsuun arraba irratti banuu jechuun dhugaadhumatti itti nama gaafachiisa. Kanaaf ani gara kootiin kan jedhu gaaffiin inni gaafa. Maal jedhe afaan Amaaraatiin mannoo jedhe keessa hattootii fi hattoonni mootota ta'anii jedhe. Soba dhugaasa dubbate taayyee. Hattoonni mootota ta'an jedhe. Kana keessa kanatu sobaa. Isa ija keenyaan argaa jirru miti. Akkaataa isaan itti jiraatan waan isaan qaban argaa jirra miti. Bakka isaan ijoollee isaanii itti barsiifatan argaa jirra miti. Ilmaan hiyyeessa taayyeen akka warra biroo harka namaatiin nama abidda qabatu miti. Inni kaan akkana godhe jedheetu harka nama biraatiin abidda qabachuu barbaada. Taayyeen harkuma isaatiin abiddicha qabate. Taayyeen ofuma isaatiin qabate abidda sana. Qabsoo ofitti hirkannoo jechuun silaati kanarraa barra. Taayyee irraatii barra. Ofii isaatti hirkate namni na deeggaru haa jiraatu haa dhiisu. Jedheetu dhaqee qabate abidda isaatiin. Qabsoo ofitti hirkannoo nama geggeesse obboleessa keenya jabaadha. Ilma Oromoo jabaa tokko dhabnee jedha. Gaaffii biroonis gaaffii baay'ee kaase waa'ee araaraa kaase. Araarri sababii keessanii gufatee jedhe dhugaa arge himi. Maal godhu kana caalaa? Maal gochuu danda'a? Kanatu soba jechuudhaaf akka hin taane soba miti. Waan taayyeen dubbate keessa wanti tokkollee sobaa hin warra waliin dhawutu immoo faarfama jedhe. Isaantu immoo jajama jedhe. Isaantu jajama. Biyya Itoophiyaa keessatti hattuudhaan maal jedhu aktiivnoo inni cimaadha. Inni colleedha jedhu miti maal. Hattuudhaan akka jedhu miti. Hattuu isa duroomaa jiru kanaan akka jedhu miti. Isa biyya kanaa dhaqee achiiti hattuun akka jenna miti nuyi as teenye. Nama salphaatti bakkaatiin nama jabaadha. Hattuudhaan nama jabaadha namni keenya. Hattuu janya. Kana dubbata taayyeen. Warra waliin dhawu. Isaantu jajamaa jedhe. Hattootatu mootota ta'ee jedhe. Warra dhiiga namaan taphatudha. Akkamittiin utuu dhiiga namaan hin taphatan utuu ta'e utuu namni du'aa jiru akkamittiin abaaboo bishaan obaatu. Akkamittiin paarkii ijaaru.
Akkamittiin utuu namni beela'aa jiru, utuu namni dhumaa jiru, akkamittiin waan bashannanaa yaaddu silaa? Utuu dhiiga namaan hin taphatan. Akkamittiin haadha hiyyeessaa karaa irratti hambisu? Akkamittiin ijoollee mana barnootaa dabtarii baattee dhatte dirooniidhaan achitti hambisu? Utuu gara jabeessa ta'uu baatan. Kana caalaa maal jedhu namichi kun kan nuyi jechuun nurra ture kan nuyi jechuun nuuf malu garuu sodaannee teenyati namni biraan sodaate jedhe taa'ee dubbata. Kanaaf Taayyeen qabsaa Oromoo qabsaa ilma sabaati jedhee kan fudhata. Ilmaan koo guddisaa ilmaan isaa guddisaa fi abbaan dandeenyu waan Taayyeen godhe goonee hordofu. Abbaan dadhabne immoo afaan keenya irraa qabamee keenya. Yeroo waan Taayyeen jedhee dhugaadhaa kan inni ittiin ibsamuu danda'us immoo sadarkaa kanaan. Waan inni irra keessa jiru hin beeknu hidhameera. Egaa hidhamee mana murteettiin dhiyaanne nuti gaafa dura jalqabne gurbaan Leellisaa irraa gaafa bahuu danda'arra gaafa jimaata hidhamne gaafa sanbata guddaa mana murteetti dhiyaanne sa'aatii 48 waan seerri ajaju. Sa'aatii 48 guyyaa sanbata guddaadhaan mana murteetti ni dhiyeessan. Seerri maaliyyuu haa ta'u seerri jira amma tokko yoo ta'u. Eegasiitii namni agarra waan inni keessa jiru maaltu beeka? Maaltu beeka? Maaliif dhossan? Utuu Taayyeen fayyaadha ta'e maaliif dhokata? Maaliif haati manaan argitu? Maaliif namni dubbisu? Maaliif abukaatoon isaan dubbisu? Maaliif hakiimiin isaan dubbisu? Waan Taayyeen keessa jiru maaltu beeka? Maaltu beeka? Isa gatii nuuf kaffalaa jiru lubbuu isaa wareegee eenyummaa isaa wareegee gidiraa nuuf fudhachaa jiru irratti afaan banuun sirrii. Afaan banuun sirrii miti. Abbaan dhiise qabsoo abbaan dhiise dhiisuu maali? Nama isaaf jecha gidiraa fudhatu du'a fudhatu itti qoosuun barbaachisaa. Waan akkasiirraa Oromoon akka of eeggatu hin barbaada. Keessumaa ijoollee dargaggoon egeree keessan hin beektanii wanta itti deemtan hin beektan waan ta'eef waan akkasiirraa of eeggadhaa. Warri siyaasaa maqaan nama tokko yoo ol ka'e maqaan isaanii kan gadi bu'u itti fakkaata. Yoo inni tokko ulfina argate ulfinni isaanii kan jalaatii gadi bu'u itti fakkaata. Sababii kanaafiti nama qabsaa'u tokkoon qabsaa'aadha jechuun barbaadan. Nama gatii isaanii kaffaluutiin gatii kaffalaa jiran jechuudha. Akkas jechuun barbaadan. Namni qixa isaanii akka dhufu barbaadan. Namni beekamtii akka argatu ulfina akka argatu barbaadan. Warri siyaasaa kanaafiti itti duuluu itti duulchisu. Ijoollee warri dargaggoon kun warri kana hin beekne kun kanarratti hin dhiisaa. Isiniif jecha egeree keessaniif jecha nama gatii kaffalu irratti hin duulina. Ani kanuma jechuun barbaada. Hedduu